Obboloota koo fira koo lammii koo anillee waan inni argu tokko kana wanti naa barbaadde shelfeedha jedhu isaanti man jedhu waanuma tokko qoonqoo wajjin nyaadde ittiin yeroo dabarfadhu na gargaaraa jedheen isinitti mataa irra jechaa gooti. Tole akkuma amma dhageessan harmeen keenya dhukkuba isaanii irratti immoo namni abbaan manaa koo waan qabu qabeenya hunda gurguree fixee ana wajjin rakkina keessa jira. Qoonqoollee waan hin nyaadhu dhabe jechaa jiru. Mee harme akkam immoo ammatoo mana qorichaa deemtanii yaalamtanii keessi keessan dhukkubbiin isinitti dhaga'amu kun akkam? Kanaan dura mana yaalaa deemtanii qabdu? Maali waan ijoollee kana wajjitti noo dee mana yaalatti dee'u achittiin galaaba kaffadhee achitti dee achumarraan kan dhukkubina qabate amma yeroo inni ilaalutti immoo kan jireenya kooti keessa na deeggartu lama miilli koo na naafateera miilli na nyaataa ciiseen buluu taa'an bulaa amma kana irratti yoo mana qorichaa dhaqee tokko yaalu jedheen waa ittiin naqu nan dhabe waan hin nyaadhu nan dhabe qoonqoo kootti jechuudha. Qoonqoo kootti waan hin nyaadhu nan dhabe kana mana kee miti immoo utuu naqee kanatti immoo. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo har'a gara mana namaa deemnee jirra. Maatii kana dhumarraa seenaa isaanii kan dhageenyu ta'a. Agasitti viidiyoo kana jalqabarraa kaatanii akka hordoftanii maqaa Waaqayyoon isin gaafanna. Tole harme mee maqaan keessan eenyudha? Jabanee Firrisaa. Tole kan jirru akkuma amma dhageessan maqaan isaanii Aadde Jabanee Firrisaa kan jedhamanii godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee ganda Amara Kuchoodha. Achi naannoo Gidiboo jedhutti mallee achi isaanii wajjiniin gaaffii gochaa jirra. Ijoolleen baay'eenis nu dubbisanii maatii kana gara miidiyaatti maaliif hin fiddanii maaliif hin gargaarsiftanii rakkina keessa jiru jedhanii maatii kana dubbisnee jirra. Mee isaanumarraa rakkoo isaanii dhageenya harmee keenya akkuma amma argitanii baatamaniidha gara alaatti kan ba'anii lafa ta'anittidha bobbaan fincaan illee kan jalaa fuudhamu. Mee isa kana rakkoo isaanii isaanumarraa dhageenya. Eega yoomiidha kan isin akkana taatanii? Waggaa 6. Waggaa 16. Waggaa 16 guutuudha. Mee jalqabarraa ka'aatii kaasaatiin waasaame akkamittiin akkas taatan? Jalqaba akka isinitti akka ta'e garaa baqaffadheen ijoollee lamadee. Ijoolleen lamadee kana keessatti kan baqaffadhe kanaa kaasee dhukkubisuma narraan na qalqabee nan fayya utuun jedhu ittuma caalaa deemee ittuma dhukkubinatti buutatee hojjetachuun dadhabee godhachuun dadhabee nyaachuun dadhabee waan isaan wallaalee olii isaa ilaalee waan isaa wallaalee itti dhiiseen egaa nan ciisee abbaan manaa koo kuni obboleessi koo kuni inuma coree natti fidaminaan kobbaa tokko sin fidaa kobbaa lama sin fidaa ani waan tokko fidachuun nan dadhabee qoonqoodha na nyaataa achitti immoo yeroon jedhu keessaan baasee isaan gadee akka waan tallee coree naa fidee afaan keeddaa kan abbaa toleetu naa godha. Amma yaa Waaqayyoo attamiin godhan jedhee Waaqayyoon gaafadhee gaafa Waaqayyootti nama boo'ee Waaqayyoo iddoo sanatti lubbuu koo na eegee fayyaan ittuu na cittamaa taate. Nan bu'a nan gunguma. Ollaan koo bitaan mirga maal gungumta naan jedhe Waaqayyotti naasa'an jedhee. Ollaan koo maal taate naan jenna Waaqayyotti naasa'a. Maaltu namoota bira hin jiru si gaafadhe naa iyyoo ana Waaqayyotti naasa'an jedhee. Waaqayyo takka yeroo gaarii koonni Waaqayyo taasaa takka yeroo immoo waan adda na ciniine nan beela inni Waaqayyotti immoo deebi'ee naasa. Qoonqoo nan nyaata. Yeroo bishaanii miilan nabee bukkee achi ilaalee qoonqoon koo barbaadutti nabeen itti dhiitee achi taa'ee bunnee qoonqoo dhagaa. Gaafa hin jedheeru amma utuma hin jedhu. Waaqayyo maallatamu godha. Nan beelee hojii eessa qoonna galee nasa koo Waaqayyotti ol bal'isa. Gabbuunti tolummoo fidee karaatuma tokko fidee firri koo immoo afaan nagaa ollaan koo immoo fidee afaan nagaa ollaan koo na wajjin dhiphatee firri koo na wajjin dhiphatee amma mana dadhabanu firri koo. Amma gaafa wanta illee horiin kan jirtu mana keessaa ollaan sagootti dhumtee mana keemitti dhume bunni irraa coranii nyaachisan mana keemitti raawwatee amma gawaan godhu dhabee waan of hin ajjeesaa jedhee ka'e gaafa inni jedhu lakkii
Akkuma bira jedhee nuti akkatti hin qabne hundi maal ta'an jedheen. Maal ta'an wayyaa ta'ee nutti hidhee taa'e. Amtumaan egaa wallaahi jedheen mucaan inni kuni achitti shintibeetii na jalaa fuudha. Achitti iji goglessa garaa na jalaa fuudha. Mucaan koo gaattuu na nuffee lafa riyaasaatiin ga'u lafti riyaasaa keessee harrees ijoolleen riyaasaati. Barattee kan nama kibirii ja'a barattu mucaa kana riyaasaa. Ana jedhee ana ga'e biratti koomee. Yoo beelee na wajjin beelee yoo nyaate na wajjin nyaate mucaan koo akkattiin na wajjin rakkata. Na rakkatee hafira koo malee barreessa jaalladhee mini ana kana irratti wanti hin barbaadu. Yaa obboloota koo hafira koo lammii koo anillee waan inni tokko kana wanti naa barbaadde shelfeedhaan jedhu saantiman jedhu waanuma tokko koo wajjin nyaate ittiin yeroo dabarfadhu na gargaaraa jedheen isinitti mataa irra jechaa gooti. Tole akkuma amma dhageessan harmeen keenya dhukkuba isaanii irratti iyyuu namni abbaan manaa koo waan qabu qabeenya hunda gurguree fixee ana wajjin rakkina keessa jira. Qoonqoollee waan hin nyaadhu dhabe jechaa jiru. Mee harme akkam immoo ammatoo mana qorichaa deemtanii yaalamtanii keessi keessan dhukkubbiin isinitti dhaga'amu kun akkam? Kanaan dura mana yaalaa deemtan qabdu? Baay'ee maali waan ijoollee kana wajjitti noo dee'e mana yaalaatti hin dee'u. Achittiin galaaba kaffadhee achitti dee'ee achumarraan kan dhukkubina qabate. Amma yeroo inni ilaalutti immoo kan jireenya kooti keessa na deeggartu haala miilli koo na naafateera. Miilli na nyaataa ciiseen buluu taa'an bulaa. Amma kana irratti yoo mana qorichaa dhaqee tokko yaalu jedheen waa ittiin naqu nannabe waan hin nyaadhu nannabe qoonqoo kootti jechuudha. Qoonqoo kootti waan hin nyaadhu nannabe kana mana kee miti immoo utuu naqee kanatti immoo na fayyaadha tan jedha dhukkuba kootti immoo miilli na naafateera. Na nyaata gargara ciiseen buluu kan birri koo bitaan mirgaan na ga'u kan na dhaggeeffatu jedheen keessa bahee yaa bulaana. Wanta godhu nannabe waan ofii godhu nannabe wallaalaan koo nama ga'ee tokko ta'ee nan gargaaru. Ganti wallaalaan koo hin geenye iddoo hin geenye isaan qoraatafe umurii isaanii. Isaan na bukkee taphatu. Tole. Eenyudha maqaan kee? Toleera. Toleera. Waggaan kee meeqaadha mee? Waggaan koo kudha sadii. Mana barumsaa seenteetta? Eeyyoo. Maaliif mana barumsaa hin seenne mee? Yeroo haadha koo dhukkubaa jalaan gabbaataa jalaan gannaqaa kanaaf hin barbaadu. Yeroo isaan bobbaa ba'an bobbaasituu jala baasa? Ishi fincaanessituu jala kaasa? Ishi amma uummati kun akka harmee kee maal akkasiif godhan barbaaddame? Isaan haa yaalanii hin barbaadu. Akka isaan si yaalan akka utuu isheen si fayyite barbaaddamini? Tole egaa Waaqayyoon immoo siif fayyisu nunis uummata biraan si geenya. Uummanni immoo amma humna isaatii cina dhaabbatee waa jedhu ishee si fayyu ishee yaaddeen. Tole mee amma gara abbaa warraa isaaniitti dabarree jirra. Abbaa warraa isaanii kun erga gaa'ela wajjin dhaabbatanii maal akka ta'an gaa'ela utuu hin dhaabbatin dura rakkina akkamii keessa turanii erga gaa'ela dhaabbatanii immoo rakkina akkamii akka seenan maquma isaanii irraa kaanee isaan irraa hubanna. Mee isin maqaan keessan eenyudha? Kumsaa Gannatii jedhama. Eshi obbo Kumsaan maqaan isaanii obbo Kumsaa Gannatii akka jedhamu nu eeraniiru. Mee obbo Kumsaa isin erga gaa'ela wajjin dhaabbattan fuuldura utuu gaa'ela hin dhaabbatin maal keessan ture jettanii? Utuun gaa'ela ishee kana wajjin dhaabbatin haadha warraa tokko fuudhee nagadhee fuudheeni waggaa 22 wajjin taa'ee gaafa waggaa 23ffaa nama kana fuudhe. Gaafa nama kana fuudheedhu naadee sinaa wajjin gaafa fiduu ijoollee lama tokko deessee garaan baqasiisee ammasii garaan baqasiisee ijoolleen horiin koo qabeenyaan koo sangaan koo horiin koo harreen koo harree 5 dhumtee hoolaan immoo harree 5 dhumtee sa'i 10 dhumtee nakkaa dhumtee waan hanga dhabee itti dhiiseen haati manaa koo hin duute jalaa duutee sina gargaartu jalaa duutee kana hojii rakkadhee waggaa 16 hojii rakkadhee muka falaxee qoramee shaggaramee saawwa namaa eegee dallaa namaa ijaaree rakkina guddaa keessan ture. Kanaaf iyyuu immoo akkuma beektan lammii koo sadii koo obbolaa koo akkuma beektan godhaa of ajjeesuudhaa fi lubbuun koo lama raree mana dhiisee deemadhee ijoolleen koo immoo hin baddi jedheen dhiisee waggaa 16ffaa tiraa duraa waggaa 22 haala warraa wajjin ture amma immoo waggaa 16 ishee kana wajjin rakkadhee lafatti baqadhuun wallaalee Tole waggaa 22 kan wajjin jiraattanii isaan maal ta'ani? Hinduun isaan
Dhala dhabeen waggaa 22 wajjin taa'ee inni fuudhee dhalabee. warra jalqabaarraa dhalatuun argate waggaa 22 wajjin turtanii waggaa 22 booda isaan immoo boqotanii warra kana wajjin gaa'ela dhaabbattan. Ishee erga isaan kana wajjin gaa'ela dhaabbattanii isaanii erga sireetti galanii erga ciisanii lafa isaan ciisanitti nyaata afaan kaa'uun bobbaa jalaa kaasuun fincaan jalaa kaasuun jalqabee waggaa meeqa jettan? Waggaa 16. Waggaa 16 kana guutuu akkamittiin mana yaalaa geessitaniittu iddoo kadhannaa geessitaniittu? Geessee gargaaree hojii rakkadhee qaansilaa hojjetee muka falaxxee shaggaramee doogamee wajjin jiraata ture. Akka lafatti bakka duna wallaalee lubbuu koo immoo fila jeesanii fala koo wallaalee lafa gurguree buna iddoo lamaan gurguree lafa iddoo shanii gurguree waan an gurguree wallaalee waan nyaachuun nan dhabee ammoo fila jeesa jedheen lubbuun kun amararee lafa lichuna wallaalee yaa obbolaa koo yaa lammii koo inni kaan obbolaa koo inni kaan abbaa koo inni kaan zarii koo obbolaa koo waan ofiittana gargaara malee fala koo nan wallaalee. Tole maatiiwwan Waaqayyoo warri sooshaal miidiyaa kanarra jirtanii maatiin kun rakkina isaanii akkuma isin dhageessanii waggaa aga kana maatiin kun obbo Kumsaa Gannatii kan jedhaman warra kana wajjin gaa'ela osoo hin dhaabbatiin fuula dura waggaa 22 haadha manaa koo jalqaba wajjin otoo hin taa'u haadha manaan koo kun immoo dhala dhabdee waggaa 22 booda gaafa isheen boqottu warra kana ergan fuudhee kunoo ijoollee da'umsa irratti qabamtee ergasiitii lafa ciistuun kaatu bishaan natu lagaa fidaa natu hojii mana keessaa natu waanuma hojjetamu biddeennan toshaa waxii nan hojjedha jedhu. Kana duuka immoo ani waan hin qabu hunda fixeera maasii qonnaa 5 gurguree lafa buna gujjii isaati wajjin buna 2 gurguree harree 5 fixe sa'a 10 fixe waan qabu qabeenya hunda nan fixe waan amma kana booda waan nafaatti deeffadhu nan dhabe nan beela'ee jechaa jiru. Mee isin immoo uummanni kun hundi keessan mana isaanii kanallee uummanni hawaasni naannoo ba'ee dhufee ijaaree fi asumatti immoo deeggarsa amma danda'an uummanni bira dhaabbachaa jira. Uummatis immoo waan dadhabeef isinis sooshaal miidiyaa kanarra warri jirtan haga humna keessanii akka bukkee dhaabbattan isin gaafanna. Kanaaf akka abbaan isin bira ga'ullee sheerii gootanii hundi keessanii akka bukkee dhaabbattan maqaa Waaqayyoon isin gaafanna.